jedha. Cilaalo tulluu waaqaa hurri gubbaa burraaqa aanolee harma aananii azuulee dhuma jaallanii bara xiiqii morkaaf morma kennee lolate bara madfii ammayyaa eboon cabsee qolate bara sirni dargee Oromootti duule bara goonni kufee seenaa dhiigan kuule. Shama harka fuudhee akkam jirtanii hawaasa kiyyaa hawaasa kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota haawota siinqee kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota koree sagantaa kana kabajamtoota qeerroo fi qarree magaalaa kana akkasumas kabajamtoota hawaasa kiyyaa hawaasa jaalatamaa hawaasa Minisoota galatooma ulfaadha isiniin jedhaa guyyaa kiyyaa bareechuu keessaniif asitti argamuu keessaniif dhugamatti hedduu isinitti gammadee isin galatoonfadhaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan hunda dura Rabbii na uumee fayyaa guutuu naa kennee sammuu guutuu naa kennee akka ani copha sammuu kiyyaa bifa kitaabatiin dhalootaaf barreessu na taasiseef galata dachaa galata guddaa isaaf galchuu barbaada. Kanatti aansuudhaan abbaa kiyya Haaji Bulloo Haaji Tilmoo haadhatii Jamilaa Waqjiraa ayya guddootii Yarambaa Qaadimaamiyyoo akkasumas obboleeyyan kiyya maatii kiyya kan sadarkaa kanaan nagahan haadhaaf abbaa kiyya kan osoo ofii isaaniitiin nyaatin na nyaachisanii osoo ofii isaaniitiin uffatiin na uffisanii osoo ofiin baratiin na barsiisanii akka ani qubee baradhee dhaloota qubee jedhamee waamamu aarsaa kafalanii sadarkaa kanarraan nagahaniif akkasuma obboleeyyan kiyya kabiyya garaagaraa irra jiran kan sa'aatii ammaa kana waan itti bu'u na laaluudhaaf na hordofaa jiraniif galanni isaanii waan himamee dhumuu miti. Itti aansuudhaan ammas abbaa manaa kiyya kabajamaa Hamid Feegisoo nama aarsaa guddaa kafalee ati mana arabaatiin hin maltu gabrummaadhaan hin maltu biyya kanaan malta biyya mirgi namaa eegamuun malta ati intala hawaasati wanti fedhellee yoo ta'e aarsaa barbaachisu kamuu kafalee biyya kana si fiduu qaba ispoonsara dhuunfaa kiyyatti ta'ee biyya kana si geesse akka ati hawaasa kee tajaajiltu akka ati mana arabaa keessatti waan hojjettu kana gabbaatee ummata keetiif ummata Oromoo ka sagalee ta'aa jirtu kanaaf hojjettuuf aarsaa kamuu sii kafalan carraa kana eenyuufillee dabarseen kennu jedhee nama aarsaa kafalee osoo haadha manoomatiif nan barbaadin osoo dhimmi jaalalaa hin jiraatin Oromummaa qofaaf nama Oromummaa qofatti amanee aarsaa gana ga'u naa kafalee galatoomi oolman kan kee guddaadha himee fixu jechi takka lamaan kuni maqaa hawaasa as jiraniitiin maqaa ummata Oromootiin naa galatoonfadhaanii galatoomi jechuun ni barbaada. Akkasumas ani dhugamatti ani eebbifamtuudha. Hin dubbadhaadha guyyaan kiyya ani eebbifamtuudha. Eenyutu si eebbise yoo naan jettanii tokko jalqabarraa ani haati tiyyaa yeroo isin eebbistu dhaga'een beekuun kijibu. Abbaan manaa kiyyaa haawwota hedduu qabanii haadha tiyya malee dubartoota 3 haadha tiyya wajji 4 masaanuun haadha tiyyaa hunduu na eebbisti ana. Harkatti naa tufanii kallacha kee homuun danda'in naan jedhanii wanti isaan jedhanii naan eebbifne jiru yoo an karaa deemu garaa kiyya keessa deemi naan jetti. Ay guddoon tiyya Rambaa Qaadimaamiyyoo obboleettii haadha qabeenya Makkiyaa Qaadimaamiyyooti. Isitu na guddisee garaa kiyya keessa deemi naan jetti. Eebba keessa tartee kuni jaalala hawaasni sun naa qabu maaliif naman tuqu hamaa namatti yaadu nama dhiibu miti nama rakkina namaa namni maa rakkataa ana biratti namni rakkatuun qabu jedhee nama taa'ee booyu kophaaki. Imimmaan nama tokko Facebook irra arginaan ani booyatuma oola amma daa'imni kiyya yoo ani mataa buusee Facebook irra waa laalu na jala gad jedhee booyuu heddaaree naan jedha amma booyuu heddaanan haga sadarkaa daa'imni kiyyallee na wajji cinqamu mana keessatti namni maa beelaya haati Oromoo takka maa kararratti si arga nama hagana namaaf bakka qabudha. Eebbi ay guddoota tiyyaa warra lubbuun hin jirres
warra lubbuun jiranis har'a sadarkaa kanarraan nagahe. Kanaafi akkumaan eebba qabu mana keessaa akkuma gosa biratti hawaasa biratti ganda keessatti dhaladhe maatii kiyya keessatti kabajaa fi eebba guddaa qabu san rabbi kaasee soddaatiin tiyya akka carraa kan argadhu kan na godhe eebbi kana caaleen jiru. Soddaatiin tante yookiin haati abbaa manaa keetii intala tana fuudhuu qabda jechuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Soddaatii tiyyaa jabduu har'a xiqqoo hin dhukkubaan biran jiranii nu biraa hafanii hedduu gara isaaniitiin natti qabbanaa'ee goota dubartii goota akka ganda isaaniitti goota jedhamuun beekamtu sabboontuu waadoo morkamooti hedduu galatoomfadhaa naa galatoomfadhaanii akkan carraa kanan argadhu namni akkan carraa kan argadhee biyya kana dhufu godhan jalqaba isaanii lammaffaan murteeme Haamidiiti jechuudha. Akkasumas soddaa kiyya Feegisoo Gammadii obboleeyyan kiyya obboleeyyan abbaa manaa kiyya jechuudha. As keessa ka jiran Michuu Gammadii Jamiilaa Gammadii akkasuma hawaasni kiyya hundi keessanuu warri faamilii taane kan maqaa dha'uu hin dandeenye naa galatooma isiniin jechuu barbaada. Waa'ee Haamiditti yoon deebi'ee Haamidi nama Haamidi jechuun garba ciisu garba muummeen isaa hin beekamne kan namni fiizikaala isaallee dubbisee eenyummaa isaa hin beekne nama namooma qabu nama namoota hedduu duuban jiru nama seenaa kiyya hin dubbatinaa jedhee of dho'isu akkatti seenaa isaa barreessinee dubbannu dhabne namoonni baay'een seenaan kee barreeffamuu qaba irraa jedhaa jiran kan of dho'isu kan nama hundaa duuban jiru kan ofii isaati osoo hin jiraatin jireenya namoota qajeelchuudhaaf abjuu namoota hedduu dhugoomsuudhaan namoota hedduu fedhu doktora haa ta'u fedhu barsiisa haa ta'u fedhu barataa haa ta'u nama hawaasa kana utubee keessattuu hawaasa naannoo isaanii utubeetiin osoo inni hin jiraanne waan jedhee isinitti himuun qabu utubee nama hawaasan deemu nama of dho'isu nama of dhiisee namaaf jiraatudha. Gara laafummaa isaattu sabboonummaa isaattu of dhiisee namaaf jiraatu isaattu anaafillee har'a hiree kana naa kenne jechuudha. Osoo nama of jaalatu taate dabarsee hiree kana naaf hin kennu. Barbaadu keezii kana mallaqatti gurgurata. Barbaadu dubartii azirtu fuudha. Wannumti inni nama bahaa fi dhiha jechuun agaddaan fagaatu hin beeytanii. Anaa biyya Arabaa jiru. Hojjettuu mana Arabaa ta'a Arabni yallaa yaa shagaalaa jettuun har'a nama biyya kana jiru ta'ee of gadi buusee gadi of xiqqeessee asiin maltanaan jechuudhaan hiree kana naa kennuun isaa hagam akka inni namooma qabu namni kun nama uummanni Oromoo jabeeffatuu qabu. Guyyaan kun waa lama hojjete. Tokko hawaasa kabajamaa Minisootatiin ana wal barsiise. Lammaffaa eenyummaa Haamidii ibse. Isatu na duuban jira malee ani har'a akkanatti bareedee gammadee hawaasa kiyya akkana naadachee sababa kiyya gahe kana sadarkaa kana hin geenyu waan nama akkana of duubaa qabuufin boonee qoma dhiibee deemaa jira jechuudha. Kanaaf galanni kan kee waan himamee dhumu miti. Anis artistiidha. Atis artistiidha. Hin barreessinaa. Akka ti dho'isaa jette sanis hin dho'isinu wanti dho'isineef haa namni irraa baratuuf namoonni muraasni dhugaan ni jiranii aarsaa kafalanii ijoollee nama hedduu kan nu beeknus ka biyya Arabaatti irraa asitti fidan dhugaa ni jiran ammoo kallattiin Haamidittiin ibsamu kallattii baay'eedha. Qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa nama qabu. Nama jireenya takka hin jiraanne waggaa 20 biyya kana jira narsiidha jireenya hin qabu. Jireen isaa hawaasa Oromooti. Uummanni kun guyyaa irraa isa galatoonfatuu qaba. Guyyaan kun anaaf isa uummata kanaa wal barsiise kanaaf hedduu irra deebi'ee naa galatoomi jedhaani itti aansuudhaan kitaaba kana kitaabni kun kitaaba lammaffaa yoo ta'u kitaabni kee jalqabaa biyya Arabaa keessatti barreesse. Kitaaba biyya Arabaa keessatti barreessan keessatti biyya Arabaa keessa walaloowwan hedduu barreesse. Walaloo hedduu an barreessu keessa gaazexeessaan keenya duraanii Usmaan Kumeeliyaas keessa jiran na fakkaata. OMN irratti yoo idiiti isin godhu baattan hin beeku. Walaloowwan hedduun bifa dookumentariitiin walaloon gurguddaan biyya Arabaa keessa an barreessu kan miidiyaalee Oromootti irra darbaa ture ka akka
sirboota caalaa bultumee waa Oromoon itti dhimma bahan ka'an ammoo ana nan beeyne yeroo sanitti kabeega namoota biyya Arabaatti na beeka malee baay'inaan namoonni asii waan na beekan illee natti fakkaatu wantoota hedduu hojjedhe isaan keessaa walaloo yaadannoo 14 daftara 14 as of biraa qaba jechuudha qabadhee biyya kana fidde seenaadhaaf isa keessaa hayyoonni yaadanaa kennanii wanti sagaleen ati miidiyaa irra gadhiistu kun faca'ee badaa wanti banne seenaadha seenan gud immoo kitaabatti jijjiirenaan jennaan kitaaba Dirmammuu Godaansaa kitaaba qarrifaa qeerransaa walaloodhaan barreessee qabsoo master pilaanii keessatti kitaaba yeroo san haala yeroo sanii wajji deemu kan maqaa hayyoota keenya gootota keenya warra lubbuun jiraniif hin jirre akkasumas qabsoo qeerroof qarree kan of keessaa qabudha kitaaba sanii jechuu kan jalqaba qarrifaa qeerransaa qeerroo beeka maqaa qarxam godhee muree dhiiga keessaa naqaa jedha mata dureen isaa yeroo san wajjin kitaaba bareedaa ture kuni kitaaba lammaffaadha kitaabni lammaffaan kitaaba asoosamaati asoosama seenaa dhugaa waan dhugaa lafa jiru kan ittiin dabalin kan irraan hir'isin hawaasa keenyaaf barnoota ta'a katareef yaadannoo ta'a kan dhufuuf ammoo of eeggannoo ta'a jedhee kitaaba itti amanee barreesse jechuudha akkuma beekamu yeroo ammaa kana haala dinagdeetiin wal qabatee haala siyaasatiin wal qabatee haala rakkoo biyya keenya keessa jiru karaa hiyyummaa rakkoo baay'eetu jira kanaa wal qabatee dhaloonni barataa hin jiru anarra isin dura ka dhaabadheef ka qubee barreesse waan baradheef dhaloonni irra barataa hin jiran gosa tokko keessatti gosa keenya gosa gaddoo jedhamtu keessatti mucaa tokko qofa barata sunuu mucaa obboleessa kiyyaati rabbi isa baraaree yaadannoo kiyya qayyabatanii fakkaata mucaa san qofatu ana qofatu kutaa 12 barataa naan jedhe kana jechuun barnoonni hin jiru jiraatuufis hin deemu kana maaltu fide godaansatu fide kitaaba kana dubbisanii rakkoo godaansa keessa jiru haa arganii yoo deemanis immoo beekanii haa deemanii jechi jedhu raayin kitaaba kana barreesse kitaaba kana bu'aa bahii hedduu waggaa 4 narratti fudhatee daa'ima kiyya qabaa dalagaa xiqqoo dalagataa inni barataadha barumsa keessa full time osoo deemu yeroo gariina laalaa akkuma ta'ettu hawaasa kana biraan ga'u dirqama guddaa ofirratti fudhannee yeroo hedduu dubbisee qubee har'a jedhamu kana ofii kiyyaa qubeesse namni takka akka qubee naa qubeesse hin jiru qubee annama qubee cabse akka waayee akka dalageetitti ilaalayyuu qubee takka cabsu jechuun qubee afaan Oromoo caccabsanii haqamaaf laaqamaa barreessu jechuun ana biratti yakka hojjechuudha yoo tarii dogongoreen harkaa wal keessa bu'e hin beeku ani namoonni na beektan toora feesbuukaatti irratti walaloo gaggabaaba siin barreessa yaada tokko tokko siin barreessa an qubee kiyya haqamaaf laaqamaa haa ta'u malee dhibbatti guutuudha ofiin jechuuf miti haga tokko akka nama dirqama qabuutitti akka nama kaleessa hayyuun keenya qubeedhaaf lubbuu aarsaa godheetitti akka hayyoonni keenya kaleessa lubbuu ofii qaalii qabsiisanii qubee kana bocanii nu biraan gahaniititti anis haga tokko qulqulleessuudhaaf nama qubee irratti deemu jechuudha. Kanaaf hedduu yeroo itti fudhadhee gulaalee irra deebi'ee dubbisee kitaaba fuula 220 yeroo 8 ol irra deebi'ee dubbisee haga danda'ameen qulqullinni isaa akka argamu dhiibbaa guddaa godhee sadarkaa kanaan gahe jechuudha. Kanaaf as keessatti mudannoon garaagaraa jiraachuu danda'a, dadhabbiin jiraachuu danda'a, bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamurree kitaaba kana wanti akka barreessuuf na kakaasillee akka hawaasni keerraa baratuu fi siidadha. Anaaf kitaabni kun piroojeektii guddaa akka hayyoonni Oromoo warri as keessa jirtanis warri as keessa hin jirres kitaaba kana dubbistanii hanqina inni qabu gadi teennee yoo hanqina qabaate kitaaba kanaan guutuu hin jennu guutuu miti guutuun rabbii tokkochaa bakka hanqinni jirutti ammoo hayyoota Oromoo na barbaachisa tumsa na barbaachisa gadi teennee irra deebinee bareechinee gulaallee afaan Ingiliffaatitti jijjiirree haga sadarkaa kitaabni kun fiilmii ta'uu qaba. Kuni namoonni kitaaba kana dubbisan keessaa barsiisaa Saamu'eel Koomichaa kuni tiraanskriptiidha malee kitaaba miti naan jedhan. Nama aarra hagaza jalqabarraa haga xumuraa dubbisanii kitaabni kun fiilmiidha fiilmii ta'uu qaba naan jedhanidha. Kanaaf kitaaba kana milkeessuudhaaf akka daran ummata afaan kennan beene birallee ga'uuf afaan Ingiliffaatitti jijjiiruudhaaf haga tokko qulqullina qubee hin qaba waan ta'eef wantoota keessaa hir'atan hayyoota wajjin guunne afaan isaa akka hiinu akka Amazon irratti faca'uu danda'u akkasumas immoo wanti guddoon an har'a carraa kanatti fayyadamee dhaabadhu
hawaasni kiyya biyyoota arabaa garagaraa keessa jirtan yoo isin waamicha naa gootan kitaabni kun akka isin bira dhaqqabu barbaada. Kallattii kamiinuu kitaaba kana isinis argachuu qabdanii dubbisuu qabdanii dhugama hawaasni Minisoota ammas haa galatooman maaliif kitaaba dhimma dirmammuu godaansaa haa namni hundu keessa jiraatu malee dhimma biyya arabaatti irra barraa'e hawaasni kun akkanatti galma guutanii naa eebbisiisuun kabajaa fi jaalala hawaasni kun uummata isaaniitii qabu arge. Maaltu nu gahee waa'ee biyya arabaatti nuti biyya arabaa hin deemne yoo jettanillee hin dandeettani. Garuu aantummaa fi jaalala isin hawaasa keessanii qabdan kanarraa hin mirkaneeffadhe. Kanaafuu yoo carraa argadhe kitaaba kana biyyoota arabaatirra akka gahu tokkoon uummanni keenya ka keessa jirus ka dirmammuu kana keessa darbes ka dirmammuu kanatti dhufuuf ta'us haa arguu hawwiin kiyya kanaa isiniin jedha. Dhumarratti isinitti dheeresse namoonni an galatoonfatuu barbaadu miidiyaalee Oromoo hunda isaanii hin galatoonfadha. OROMIA11 OMN Shabboo miidiyaa akkasumas madda walaabuu miidiyaa fi ijoollee beeksisa bareedaa naa hojjetuudhaan miidiyaa kanarratti akka kitaabni kun dhageettii godhatu naa tolchan hunda isaaniitu baay'ee galatoonfadha. Amma maqalee dha'uu yeroo naa hanqatu namoota hedduu kan silaa maqaa dha'uu barbaadu akkanumatti hin galatoonfadha. Isinillee naa galatoonfadhaanii dhugamatti qeerroon ibiddatuuf akka birmata Abubakar fa'a argitanii beeksisa walaloo mucaan sun barreesse argitanii ka'ee Ameerikaa deemuuf jedhe dhugaa rabbi yoo beeksisa sana argu imimantu na qaba. Anillee ka'ee Ameerikaa deemuuf eebba kitaaba kanaa jedhe ka akkasii san fa'atu ana duuban jira. Ani kaleessa biyya arabaa keessatti waan xiqqoo takkaa jechuudha. Anatu yeroo boqonnaa kiyyaa gara galgalaa dhokadhee mana warra arabaa jala taa'ee waa barreessa yeroo hunda qalam daftarri harkaan bu'u. Daa'imatti wayii dhuftee daa'imni xiqqoon waa barreessaa jiran alaaltee fiidaadhaatti deebite yaa ummi hatta shagaala ta'ariif taktib jette hatta wayii gadii dalaydullee waa barreessuu beeyitii jette. Natti dhagaame jechuudha. Ani gaafa biyya kiyya jiru haga sadarkaa manni barumsaa maqaa kiyyaa waamamu akka warqii Haaji Bullootitti jedhamee gorfama mana barumsaa keessatti. Kaniin asoo hin galatoonfanne ani biran tarree ammoo barsiisota kiyya kan mana barumsa Tulluu Daalooti. Hin dhagaanii teekinooloojiin tole hin dhagan amman tana. Barsiisota mana barumsa Tulluu Daaloo tokko haga 7 itti baradhe. Dura taa'an mana barumsa Tulluu Daaloo kan amantiin isaa Islaaman ta'in kabajaa fi jaalala. Abdii isaan boruuf narraa qaban irraa kan ka'e hiriira gubbarratti yoo ijoolleen shaashii buustu warqii Haaji Bulloo malee kuwwan buusaa jedhanii. Guyyaa takka barsiisonni kiyya guyyaa takka shaashii buusuu na rakkisan hin beekan kutaa tokko haga 8 haga baradhutti. Ati shaashii buusuu miti osoo danda'ame waan kana oliitu siin mala naan jedhan. Sa'ati osoo barsiisan qormaata barreessaa jiru bahee salaatee dhufa. Bakka itti salaatu san margi itti maru. Daalachumaa kana warqii Haaji Bullootti itti salaatadhan irraa goran hiriyoonni kiyya. Kabajaa isaan naa godhan isinillee dhagaa yoomuu garaa kiyya keessaan badu. Ani kanaaf haadhaaf abbaa kiyyatti aansee wanni ani barsiisaa yeroo mara faasuuf wanni ani barsiisaa jaaladhuuf oolmaa isaaniiti maqaa isaaniitii fi hojii isaaniittu kanaan nagahee galatoomaa ulfaadha. Yeroo bareedaa naa kennitanii akkana na dhageeffatu keessaniif isin jaaladha isin kabajaa hawaasa kiyya hawaasa Minisoota isin wajjin jira waan danda'e hundaan sochii biyya arabaa keessa godhaa ture sanii ol isin wajjin socho'a. Haga lubbuun kiyya jirtu an nama hawaasa kiyya jaalatu nama hawaasa kiyyaaf aarsaa kafalu nama hawaasa kiyya kabaju. Kanaaf wajjin jirraa baga wal barannee baga na biratti argamtanii baga qoma kiyya naa guuttanii isin jaaladhaa ulfaadhaa isiniin jedha.